mo'era mi Jesus mo'era mo'era mi Jesus mo'era mo'era mi Jesus mo'era mi Jesus mo'era mo'era mi Jesus mo'era mo'era mi Jesus mo'era mo'era mi Jesus mo'era mi Jesus mo'era. Maqaa kee daawwattoota keenya. Maqaan koo Diboraa Abdataan jedhama. Maqaan koo Simiraan Daggafa jedhama. Maqaan koo Birtukaan Mul'ina jedhama. Maqaan koo Boonsan Tasfeen jedhama. Akka du'aa ka'uu Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos kan bara 2013 waliin geenye. Du'aa keera mi Yesuus 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 du'aa keera. Du'aa ka'uun Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos maali? Anaa fi Gooftaan du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos cubbuu koo akka inni naa dhiisuuf naa fi jechuun waan guddaadha. Waan guddaadha. Si jedhee du'ee jechuudha. Cubbuu koo naa dhiisuuf du'e. Anaaf jireenya bara baraa jechuudha. Du'aa koo Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos anaa fi cubbuu koo furate gara jireenya bara baraa naaf fide. Waaqayyo guddaa si eebbisu. Ameen. Du'aan ka'uu Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos cubbuu keenya fudhatetti fannoo irratti ba'ee fannifamuu isaa ibsa. Utuu Gooftaan siin duuni maal taata? Utuu Gooftaan naaf du'uu baate yoona ani asin jiru biyyi lafaa kunis akka amma jirtu kana hin taatu. Qabanii reebanii daddarbatanii wal harkaa fuudhanii feenyoo sibiilaatiin baay'ee kokkolfanii ittis gaa'isanii ittis tuttufanii jarma baachisanii. Mucooliin yookiin mucooliin viidiyoo kan ilaalaa jiran kan akka wangeelaa dubbisataniif maatiin maal gochuu qabu? Maatiin akka wangeelaa walii wajjin akka dubbisaniif gargaaruu qabu. Ijoolleen akka wangeela dubbifataniif wangeelatti akka jiraataniif maatiin ijoollee gargaaruu qabu. Sa'aatii isaan qabanitti cimsanii akka isaan dubbisan gargaaruu dubbisiisuu qabu jechuudha. Maatiin akka jajjabeessaniif gaafa jarri dubbisanii yoon dubbisuun danda'an taane maatiin akka jajjabeessanii nan ibsa. Waaqayyo guddaa si eebbisu. Ameen. Haadhi abbaan akka gargaaran. Haadhi abbaan akka gargaaran sagantaa akka baasaniif. Waaqayyo guddaa si eebbisu. Mo'era mi Jesus mo'era 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 du'a keera mi Jesus du'a keera mi Jesus du'a keera mi Jesus du'a keera. Amsa qabdaa mucooliidhaaf akka isaanis waan akka isaanitti mana waaqayyoo keessatti guddatan amsa qabdaa. Dhaamsa koo wangeela akka dubbisan galgala wangeela akka dubbisan galgalas akka kadhatan ganamas yeroo hunda waaqayyo akka galateeffatan gorsa. Ameen. Lichaniqee moheera dhagaa galagalchee moheera harfi du'aa cabsee moheera humna du'aa cabsee moheera awwaalicha dhiigee moheera dhagaa galagalchee moheera harfi du'aa cabsee moheera humna du'aa cabsee moheera.